har'a akkaataa suuraa keessan bifa pirofeeshinaalii taheen itti bareechifattanii fi baakgiraawundi isaa itti jijjiirtanii suuraa bareeda itti kaawwattaniin isin agarsiisa. Ka irratti argamtan kun leellisaa tuubidha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turan dhaamsa kooti. Isaasan fayyadamuudhaaf kan jalqaba isin barbaachisu aappii gabbuufatudha. Aappii sanuudhaaf pileestoorii dhuftanii pileestoorii keessan ni cuqaastanii pileestoorii keessan erga dhuftanii booda bifa kanaan itti katabdan background remover jettanii itti katabdanii akkatti jechuudha. Oggaa itti katabdanii jettan bifa kanaan hedduu tarree galee isinii dhufaa. Isaan keessaa isa kana buufattanii inniin kuni ka ittiin beeytan baay'ee jaalatamaadha. 4.9 qabaa nama miliyoona takka buufate isaa kana background remover ka jedhu kana ni buufattanii erga booda open jettaniin awwaan install godhadhee jiru. Yeroo jalqaba buufattan bifa kanaan isinii dhufa aappichi. San booda as tuuxxanii eda'uu tana kiliik ni gootanii eda'uu tana kiliik yeroo gootan dhiifama suuraalee barbaaddan keessaa suuraa tokkoon fudhattanii mee Hamzaa fi baqqee keessaa tokko fudhumee baqqee fudhadha. Suuraa obbo Baqqalaadha yeroo fudhadhu takka dhaabattanii eeydan akkuma suuraa fudhattaniin takka dhaabattanii eeydan jechuudha. Ufuui isaatii akkatti irraa kaasa jechuudha. Dhiifama yoo inni akkatti irraa kaase yoo waa irratti hafan sarara tana lamaan fayyadamtaniitiniin bifa barbaaddanitti irraa sirreeffattu. Yoo mootii qulqulluu godhe akkatti irraa isinii kaase bakka kana ni argitu jedhee yaada. Raayitii gara xiyya gara mirgaa deemu kana ni cuqaastanii san booda suurichi bifa kanaan isinii ol ba'ee mul'ata. Suuraa kana akkatti guddifattanii aga barbaaddan takka guddifattanii san booda jala kana dhuftan background ka jedhu kana ni tuuxxanii. Background kana yoo tuuxxan aappiin kun guyyaa 3 dura update godhamee backgroundiilee babbareedaa akkana kana irra galchanii kunniin firiidha. Bifa barbaaddanitti ka barbaaddanirra isintu kaayatuu danda'a. Kunniin firiidha jechuudha. Akkattu baay'ee bareedadha. Garuu ammootu ka barbaannu bifa professional tahe waan taheef jecha duuba isaa bifa barbaannutti jijjiiruu yoo barbaanne jalqabarraa warri background giriinii manaa hin qabne kana fayyadamtan. Giriinii kana fayyadamtanii suuraa kan akkatti bulee gootan akka waan baqqeen asirra ka'ee jechuudha. San booda raayit asiitti gootanii raayit erga itti gootanii daawulood gootan suuraa kana. Suuraan kun seef ta'ee jira guutumatti irraa baatan. Amma ammootu deemtanii bakki isin dhaquu qabdan bifa professional jenne saniin hojjechuudhaaf KineMasterii seenuu qabu. KineMasterii yoo dhuftan KineMasteriin keessan bifa kanaan isinii dhufa. Kiriit gootanii backgroundii barbaaddan fudhattanii ani backgroundii dura fudhadhee qaba waan ta'eef jecha kama qabu irratti isin agarsiisa. Isin warri hin qabne ammootu backgroundii warri hin qabne as tuuxxanii backgroundii keessan bakka jiru ni fudhattan jechuudha. Suuraalee keessan bakka keessan qabdan keessaa backgroundii babbareedaa kana ammoo ka argattan irraa Google Chrome keessaa gabbuufattan jechuudha. Chrome keessaa gabbuufattanii an gabbuufadhee jira waan ta'eef jecha asumaan gaggabaabsee isin agarsiisa. As layerii dhufna dura jechuudha. Layerii erga backgroundii fudhannee layer ni dhufna as galaarii ni tuuxina. Ganda galaarii nu geessaa amma ammootu suuraa dura qopheeffanne san isa fudhanna. Suuraa baqqeedhaa ni fudhanna. Suuraa baqqeedhaa yeroo fudhanne suuraan baqqee bifa kanaan ni dhufa. Suuraa kana ni harkifanna. Backgroundii kan hedduu akkatti as fidatuu qabdan keessaa filattuudhaaf akka isinitti tolutti erga akkasitti achi harkifannee suuraa baqqeedhaa amman tana duuba isaa kana gaabbulee kan irraa kaasuudhaaf kan fayyadamtan ni beeytan jedhee yaada. Chroma key fayyadamtan kun bakka diimesse kana Chroma key fayyadamtanii tana on gootanii suuraan baqqeedhaa bifa kanaan akkatti qulqullaa'ee irraa isinii ka'a jechuudha. Suuraa kana hin guddifattanii akka jalli isaa mul'anne akkatti ni dho'istanii. Amma suuraan kun baay'ee bareedaa ta'e mul'atee jira. Kana caalaa ibsuudhaaf bakka kana ni dhuftanii kana keessaa bifa barbaaddan irratti ni filattanii lakkoofsa 3 kana filadha. Ni filattanii san boodallee ammootu suuraa kana sararoota kana sadiiniin to'atuu ni dandeettanii. Sararri kun sadiin illee sirriitti qulqulleessa. Kana akkaataa suuraa keessanii fi backgroundii keessanii wajjin akka deemuutti tolfattanii erga asii select gootanii raayit gootanii suuraan kun amma ajaa'ibatti tolee bareedee jira. Kun akkatti ooftan bifa
backgroundiilee isin buufattanii irra galfattan kana kafeetan irratti suuraa kaafatuu dandeettan amman tana mee fakkeenya amma kanarratti yoo barbaadda ta'e backgroundii isaa bifa kana irratti barbaada yoo ta'e as dhufa kaasuudhaaf jechuun kiini maasterii keessa warra jirtan yoo hin beekne as dhuftanii bakka kana cuqaastan bakka kana erga cuqaastanii yeroo takka sarara sadiin isinii dhufu keessaa capture in the save ka jedhu kana cuqaastan kala suuraan sun kaafamee jira ammallee dalga ooftanii backgroundiilee isin filattan keessa kama barbaadan irratti suuraa obbo Baqqalaadhaa bifa kanaan bareedaa kaafatuu ni dandeettanii jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan irratti argamtan kun leellisaa tuubidha yoo isinitti tole like share godhaa subscribe gochuudhaan illee miseensa yeroo yerootti barnoota angadhiisu akka isin bira qaqqabuuf jecha akka argattaniif yeroo irraa yerootti nu hordofuun dagatina isin jenna kana asiin ammootu akka barbaadanitti bifa barbaadan irratti uumuu dandeettanii barnoonni har'aaf qabanne kana fakkaataa horaa bulaa isiniin jedha.